Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Har'aan tana seenaa ajaa'ibaa kan qabadhee dhufee jira. Isinis kan qodhumaatti ilfaana tura. Viidiyoo tana laayikii godhanii gala. Viidiyoo tana yoo qodhumaatti dhaggeeffatu waa hedduu irraa baratan. Saniifoon qodhumaatti ilfaana tura. Ammaan tana gara seenaa hiyyatti dhufu dabarsa. Gaaf tokko Abdullaahi jedhamanii Abdullaahiin foon biteetii gara manaa gale. Eega gara manaa galee booda haadha warra isaatti kanneen foon kana godhu inni biraa qotee karaa hojii. Abdullaahiin gongisee hojii oolee isiin ammaan tana haati manaa isaa tun waan foon yaaddee jirtuuf waan magaajii jirtu jechuudha. Waan foon kana hayyamtee jirtuuf foon kana gabbuuftee nyaachuu eegalte. Osoo isiin nyaachuu jirtuuti hiriyoonni isii ture. Eega hiriyaan isiitti dhufee booda hiriyaan isiitis hoddumaan nyaataniituma foon kana nyaatanii fixan jechuudha. Kana amma galgala Abdullaahiin gale foon isiitti beekute sannattees kan hiriyoonni gaafate. Isinis foon bashootu nyaateetti isatti hin jechuudha. Innis xiqqoo dhaabbateetuma itti yaadee Abdullaahiin kun nama hayyuu waan ta'eef mizaana as baaseetuma bashoota na fudhee irra kaa'e. Gizee irra kaa'e tun kiiloogiraama 2 taate. Foon kun yoo kiiloogiraama 2 ta'e bashoon uumee jiru. Ichitti isii qaanyiisee jechuudha. Abdullaahiin kun nama hedduu ittiin galtuufi bakka irraa irra beekeetuma dhiisee jechuudha. Nama hayyuu tokko gizee wayii dho'isinettan isin qaabbachiisu. Viidiyoo tana waa hedduu irraa barattan jeetan itti qaba. Kan qoduma faanaa irratti waan afaan tokkotti galtuumaa isin jenna. Ganaa viidiyoo ajaa'ibsiisuu ta'etti ganaa qabadhee waan isin dhufuuf isinummaan viidiyoo kana laayikii sabskiraayib godhuudhaan eegalaa isin jenna.